waraqata isaa nikaa isaa ofirraa hiikee geesse waraqata ergee fi ture geessetiniin yaani kaniin biyya Arabaa dhufe maa soba ishi maallaqa isaa immoo sila akkaawuntii narratti yoo erge ugaadhaa akkaawuntii sannaa haa kennu kunuuti isii af dabarsee ka jiru yoommoo harkatti kenneef je harkatti warqii qubaa takka qofa naa bite kaniin beeku uffata akka namaa naa bite kana bakka kuni namarratti dammaramee yoo namarraa kafalamu ta'e isinirrattuu hin kafala. Koe maqaa sobaa jetta mucaan isa kanaa moo isa kanaa miti abbaa warraa kan kee maqaa kudhaniin isaa hidhatu isa kana moo kanaa miti garuu ka biraati kana maqaa haa jijjiiru maa sidaa kaleree kan maqaa maa jijjiira jettu hin sobin dhugaa jiru dubbadhu maqaa yoo jijjiire namni mucaan kana moo kanaa miti abbaa warraa kan kee ka dura kana ka inna mare maqaa Muhammadi maqaan isaa Ismaa'il Muhammadi ka haqa ka iqaamaa isaatirra jiru hundu garuu immoo kan inni nikaa hidhate Abdii Muhammad maqaa haa jijjiiru illee mucaan kanumaami namummaan isaa kana isuma kana mucaan isuma kana maqaan isaa bakka maqaa jijjiir maqaa kudhan yoo qabaate maatti goota abbaa warraa kan kee isuma ta'uudha ammallee viidiyoo waraaba jettu qoy harka duuba siidee ooti viidiyoo si waraabatu maal hojjatte እናቱ ከመና ነክ ጩፌ ኢራን ዲ ኦኬ ዮስቱ ማርከ ዱበስ ሲደሞ አካሚ ጫልቱ ቪዲዮ ሳን በሪም ቤሲሳ ማልጀቹ ወላሂ ላ ወንተ ሁንዳው ወራ በመዳ ዲስ ባቲ ሶባ ሲረቲ ዋን እንታን እንደለገና አባ ዋራ ካን ከሲት ካካቹ ጅራ ዱጋ ፈዲ ካን ከቲን እንኒ ሰራ ሀገራ ኩተቱ ድዴናን ወራብዴ ይተርጊታል في دبا ورا كان كلامتا مين بيا كوتيت نغان نغلچينا جارسو مكيا نرا ورا بجدمه رجرتا چالتو سغلين كجر چالتو موتي رجرتا كوني فيريدا ورا با فيديو نان ارغيرا ديس لا لا يروشن فيديو ورا بدو مسجد كچن قرا اجرن دغفدا وانا كان اقول بليز فيديو عندما دقيقه ارى ويو كنا ما فرسي سدوا مسجد اجراتو سنديتي ابدي نزرك ما يادو من ما صلاه شوري سورابي كم غدا وراب دم فكني دي صلاه سام فيديو وراب ولي دي وراب بين نو كان ايه يو وراب جارسك يا كنيكا دي متي ما باسم برباچته شو سو ان مانو وراب جارسك يا كنيكا نجرات سي اول مالي مالي في وراب ده فيديو وراب نكا ايه كوني فيديو كو فيريدا ورابمه واره بيچان قبو فيريدا غمچو كيتي وراب دي كان سير گجرا غدتا فيديو ري غدتا قد لك سيدا ربي نانغال لك غدتا نيتوركي تونا باسي دي فمنا غودا فيريدا ورابمه كوني nitor base silki dhaggeeffadhu viidiyoo san anattu waraabe moo isattu waraabe bicha qofa addannaa baasa yoo rabbiin sodaattan isa bichaan alaala anattu waraabee fi isattu waraabee qofa bicha addannaa baasa yoo rabbuma sodaattan dhaggeeffadhani abdiidhaafis miti eenyumaafuu miti viidiyoon kun fedhiidhaan waraabame bata'amir fedhii isiitti waraabdee yoo xiqqaate viidiyoo jaha mootorban nabiri jiraanii qullaa ka ufitti akka qubu anama niitiitii yaa ilmoo irraa dhalche hin dubbadhu yaa jarana rabbii jedha rabbi bakka ani keessaa baya yoo haqa kiyya rabbii sodaatte naaf galchitu yookaan anamma osoo fuudheetinii sagalee isii ka anamma shaneen dooteessan guutuu zoorisa jettisan wallaahi poolisni wayii ayyira hatta roobe diida alle nama jira achi fidee sagalee isii sanii guutuun warra isii yoo ani niisisin ani dhuguma abbaan kiyya qubaan na dhalche isinii galee ani gowwaallee miti garuu ilmoo kiyyaa fi malee wallaahi billaahi birrii 200 miti 300 miti miliyoona illee haa fudhattu isinii galee ilmoolleen dhabe isii akkasi jaaladhee biyya namaa keessatti sammuu wajjin na dhaamte sanillee hin dhabe maa sagaleen niitoorkiin dhagahamaan jiru. Innagama bolesso si daga. Isi akkasitti biyya alaatitti wallahi billahi matarratti na fincoyti matarratti incatiin amma mormana jala na jirtu tuni matarra na fincoyti wallahi dalagaa dhabee biyya namaa keessatti deemee abdi cubbuudha suuraan nyaata ofiisaati nyaachisa dhugaa rabbi dhaggeeffadhu
akkatti dayfa kiyya xaragee fideetiin Dubaay irraa na ajachiifti wallaahi billaahi aduu har'aa tana nagaan na oolchi shiita Dubaay irraa bitaa fi ture kunoo Dubaay Qatarii keessaan bitatu Dubaay irraa na ajachiisette yoo inni tana siin goone jedha naa gaafadhaatiin yoo isiin kakattee naan goone jette ani wallaahi tajirtu guutuun isaa naa gaafadhaa kunoo muyuutii qabadhaa. Hayyee hayaati waan abdiin jechaa jiru kun soba moo dhugaadha? Maalin? Waan nama haasee kun wannan ishiidhaaf hin taane hin qabu jaalala ishiiti. Ani gowwaallee miti jaalalatu na gowwoomse malee viidiyoo irraa waraabne cubbuu kiyyatu viidiyoo ishii namni dhirsi lammaffaa kun irraa waraabbate malee ani waraabne dee maqaa rabbiitiin kakachaa jira. Maal jetta kanarratti? Ani ayin kijiba wallahi hundaawu amma wannan inni jeen shiitiin si jammar kwaatar osoo jiru Dubaay na ajaja. Dubaay dhageeffadhu ili dhaga'i ilamma amma laal ka shiita jedhaarti laal siigalee shiita buusaa jirteer shiita buusisuu miti waliigala Dubaay irraa uffata si ajajeemo Qatarii naan bitini Dubaay irraa na ajachiisi jetteeni ajachiifte moo warqii qubeen kun hin taane kana biti jettee moo hin jenneen jedhaani mallaqa tiyyaan waliigalatti. Asqallaalii dubbii jechuudha. Hayyee anamma inni jedhe kana deebisimee dhagaa jirta sila hayaati. Naa bite qubee warqiidha. Hayyee. Gaafa nikaa. Dubaay sii bitee beeka? Dubaay uffata sii bitee beeka? Abayaa na ajajee ture. Dubaay irraa? Okay, bareeda. Jaalatu kana maaliif miidhuu barbaadame? Maaliif irratti heerumuu barbaade? Nikaa odoo sirraan buusin ilma dhiiraa tokko dirqama nikaa sirraa yoo buuse heerumta malee akka amantaa keessaniitti nan beeka waan ta'eef odoo amantaa nikaa sirraan buusin akkamitti irratti heerumuu dandeesse? Kun wanjala guddaa akka ta'e hin beektu nikaa irratti osoo hin heeruminiin dura biyya isaa dhaqee geesse bakka waa baay'ee na ta'e jechuudha achitti. Achiin bakka waan baay'ee waan na kijibeef jecha gatee biraa deemu. Malee wanta isaa wanni ani fudheen hin jiru maallaqa inni natti kennees hin jiru. Baay'ee bakka kun hunda nutti himteertaa garuu kan viidiyoo kanarratti maaliif sobda viidiyoo abdii si waraabne dhirsi kee akkamitti jaarsi kee si bira taa'ee viidiyoo si waraaba yoo isa barbaachise qabeetuma si godha malee kuni waan soba guddaadha inni viidiyoo sirraa waraabne kanarratti dhugaa dubbadha. Isuma gaafadhu isuma safuu beeku gaafadhu. Sa'aatii sanitti yoo barbaade ol gara galcheetiin akka barbaade waan barbaade godha malee ani maraataadha kaadha ilmoo tiyyaa niitii tiyya viidiyoo waraabu harki na haa qomaa ta'u ani waraabne wallaahi harki na haa qomaa ta'u ani waraabne wallaahi kun rabbi ufii isiitii dalagaa isii guutuu gurbaa kanarratti ka ergite deebite har'a deebifteetiin kanatti deebifte. Waliin amantaa. Mee isinin gubu ishii kun isinin gubu. Waayyuu miti dunyaatti jallee dhagaye yoomi kiyaamaa naa fidda asirratti namni martuun dubbata siigala kanaa miti yoomi kiyaamaa naa fidda haqatii ilmoo kiyyas eessattuu hin gala siigala baalagee. Amma isaanii seera waa'een ilmaayi abbaan guddifachuu danda'a taanaani seerri hin kennaaf inni rakkoon qabu. Seera biyya keenya namatu beekaa akka haasoftu miti. Ilaalaa zareenyinnatti isii ergitanii. Abdii qozi medhibisee takka guddataa waa'ee viidiyoo kana zareenyinnatti isii ilaalamee ijoollee baaleetii zareenyinnatti isii akkasumatti ilaalaa walii galatti. Takkaa arsii fi baale jedheen beeku ani wallaahi. Takkaa arsii fi baale jedheen beeku ani akka mataa kiyyaatitti wallaahi takka isinitti maali. Guddataa qoyme abdii gisee takka guddataa mee muyitii kaafadhu. Ani mucaa kanarraa maalan argee viidiyoo kana jaarsi namarraa waraabu kun soba guddaadha mucayyoon kun. Bar sagalee masitti achi ergisanii caaltu walii galatti ammallee sanuma deebisaa arteeru jettu. Eegale? Anamma. Wallaahi billaahi walii galatti dhagayi. Hin galtaa mana keetti dhageeffadhu hin galtaa jireenya kee keessatti hin galtaa hin galtu taanaan immoo wallaahi billaahi ani niitii tiyyaanii sin dhiisu wallaahi bakka feetetti sitti maali. Bakka feetetti. Michoo ati akkamiin nikaa namaatiin heerumte hanga gaafa. Bakka feetetti sin dhiisu wallaahi. Amma laali Hayaat na dhaggeeffadha. Hayaat abbaa manaa kee ammaa saffiti akkamitti niitii nikaa fuudhe
maal jechuudha? Waraqata siin ergine Aaltuun ija ofiitiin argite viidiyoo kana Inni yoom si eeyyamee inni nu si kolfaa ka isiin waraabde. Ituu abbaan manaa Seeqataa ka isiin waraabde. Ka garana ciiftee isiin waraabde. Ka ol kaatee isiin Eessa waraabde. dhaabbattee ni kaa'e Yoo iddoo abbaan manaa xiqqaatte keenya viidiyoo jiran? jahanna bira jira qullaan. ila hayaan Qullaan akka dhalatteen hin jiru. ila laal Guutuun isaa yoo yoo akka xiqqaatte shari'aa viidiyoo jahanna keessanitti bira illee hin beekne Isinitti isin maali? lamaan walii Viidiyoo keeyyantanitti jahanna ni bira kan jira qabu nama malee saaxilamaa. odoo inni hin beekini hin buuti laal odoo inni hin beekin qarshii qabdaa qarshii kafaltee ofirraa hiisistee feekii ta'uu danda'a sii galee Inshaallah Asitti- Waraqaa sobaa- hayaat suuraan inni nyaata si gurshaa nyaata si nyaachisaa luka si dhiqaa jira asirratti jechuudha silkii kanarratti suuraan dhiira kana isaa argatta dubartoonni keenya dhiira cannaa fudhuu keessa dhiqu Iqaamaan akkasifte bakka takka hin dhaqu bakka harree kabeelaa amma biyyatti hidhame. ina dhaggeeffadha suuraan ishii waliin kaate isin qannaasisa akka hindiititti keekii nyaachisaa luka dhiqaa waan sin ajaa'ibu jechuudha oromoon dubartii akkatti kabajitan mucaa kanan argeen yeroo duraatti suuraan isaanii yeroo poosti ta'e suuraa hindii diraamaa ittiin hojjetu fakkaata taadaa nama gaarii akkamitti akkanatti cubbuuratti daladden odoo inni beekin irratti ni kaa hidhatta ittiin himtu sin barbaadu naan taane sin soquu hin jettuuni Kan ani odoo sobaati namichi wanti qalee na nyaate mucaa kana ni hiiku mucaa kana hin hiiku nama gaariidha mucaa kun maaliif seetanii waraqacha suurni sobaati. minaa ergu guddataa tan baraka kee qalabatii kan godheeffa jira laal suura gadi isinii baasuu hin danda'an yeroo Ragaa sobaatii hayaat waraqatichi. kan amma si fuudhe kunillee na amani bakka siif hin qabu saree taatee macarrashaan kee badiidha na amani hadhaaf sitti taphachuu danda'an birrii qabda hin dalagatta akka barbaade si faana ta'a ijoollee meeqatu fuudhaa jira mucaan kun odoo balleechiyyuu qabaate ishii jettee faana jiraatta hayaat argite suuraa kee akkasitti suura si faana ka'ee taphattanii kolfitanii hadha wal gantanii ta'e akka taatanii lammaffaa amma mucaa kanarratti akkamitti darrabda ni kaa odoo inni siin eeyyamin inni kaan garuu yoo laalu hiikkate jedha garuu mucaan ammooyyuu hin himne natti hin himne hin himne jedhe nuti akka shari'aa keessaniitti hin beekne gara keenyatti samaana irratti heerumuun adabbii guddaa si adabsiisa jechuudha keessan hin beeknu yoo amantaan keessatti eeyyame hin beeku. Akkamitti nikaa ofirraa hiitte nutti haa himtu. Hiikan jenna Isa gamma. anaa yookaan nagarramaa jiru amma ishii biratti waraqaan ishii natti ergite hiitte kan Musliima hin miti jedhe. akkami ati musliima mee nutti mi antee nikaan bakka abbaan hin jirretti ni hiikama natti mi. Lakki hin jiru kun micoonuu bar nikaan irraa buuse hin jenne gammatti jira namaaf taatan. Micoonuu akkas hin jenne bar. Mee hayaat akkamitti heerumuu dandeetti? Nikaan irraa buusee jira. Nikaan irraa inni hin buusne. Wallahi billahi wallahi walii galatti nikaa kiyya irraa buusuu miti gaafa deemtuu waa hunda waliin haasofneetiin hin deemtu. Isinii galee itti himee kunoo ila obboleessi kiyya dhufee qoy kootu bannaa. Ili kun obboleessi kiyya kunoo dhufee mana keessa jira kunoo wajjinaa si hayaatti. Elo. Akkamiin nikaa irraa Obbo Fayyaadha eenyu ati eenyu jedhamta. kunoo obboleessa kiyya isin daa'imu. Obboleessi isaati ani obboleessi isaati. Gaafis gaafan eenyu maqaan kee. Maqaan kiyya Kadir. Kadir hayaatiin hin beektaa. Hin beekan sirriitti illee waliin beeknu ani obboleessi isaati. Wal lola qabu abdii wajjin yeroo biyya jirtu. Wallola tokkollee hin qaba wallola tokkollee. Hin deebi'aa warra dubbisee deebi'aa jettee nu biraa deemte. Warra callisteetuma mana baate nagaadhuma baate malee wal lola hin qaban. Meeshaa mara fe'ee fi kompiitara mara waan mara boorsaa meeshaa guutee waan takka ergee maatii dubbisee deebi'aa jettee tummaan hima deemte. Nagaadhumaan gara biyya alaa deemte nagaadhuma tokko qabaatanii. Naguma wanni takka iyyuu hin jiran naguma. Akka nikaa walirraa akka nikaa buufachuu ishii beektaate nikaa buuseera abdiin. Ara nikaa yaa miti wal dhabbiinu wanni takka hin jiran wanni takka. Gaafa ishii deemtu maallaqa isatu ergee maallaqa baase beektaati kana. Isatu Maallaqa meeqa baase? 200,000 baasee erge. 200,000 Riisiitiin hin jiraa namanni irratti galchee Hayyee beektaa? guddata 200,000 maalitti akka baase gaafadhu. Risiitii Maalitti akka baase? harkatti itti kenne harkatti kaase. Kaashii harkatti Maaliif akka baase gunnaa gaafadhu guddata 200,000 abdiin maaliif baase? Ejensii irraan deeme illee gaafadhaa.
Isiyu ila dhaggeeffadhaa boisi waa dhaggeeffadhaa yoo dhugaa waa naa godhu wallahi wanna takka natti hin kennine dhaggeeffadhaa gachalli mee dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa na dhaggeeffadhaa rabbi duniyaa naan godhin yoo haqa isii tana zollome rabbiin duniyaa naan godhin ani addi isinitti maa dhaggeeffadhaa mee muyuuti qabi mee muyuuti naa qabi muyuuti naa qabi mee muyuuti naa qabi muyuuti naa qabi isinitti maani dhaggeeffadhaa isinitti maa birrii 200 tanaa fi meeshaa isii fe'ee fi wallaahi billaahi waan guutuu sigala kompeetara fe'ee fi shaanxaa guutuu fe'ee fi takka achi taa'eetiin achiin booda immoo ala deemaa naan jette akkasii deemtee ammoo yaada biraa wayii jijjiirtaa hayaat jedheen wallaahi yoo jijjiire rabbi fayyaa nagaa biyya rabaatiin hin galchin naan jette hayyee jedhee fuudhee mallaqa isii kennee fi Tiyya harka kiyyaa baasee itti kennee meeshaa kana shaabbaan kadhee kun isirratti ergee jira caaltuu irratti isinii galee caaltuu irratti ergee jira kun caaltuu duuba baasiitiin itti mul'isi uummatatti sii galee ergee fi kennee fi kana guutuu nagahaan ilmoollee fuutee warra isiitti dhiiftee eega deemtee yuunaa bilbiltii bara amma dubbii walii galatti waraqaan kun iyyuu kaleedheen kun amma isii caaltuu natti erge malee hin argineyyuu nikaa sila kamitti haadha ilmootti yaa kamitti nikaa Niken sila umatik kau ti niken barniga jechuun dachii fi samii socho'aa gaafa niken ni buqqa'u. Abdii amma bee gaafin keenya dhaggeeffadhu abdii. Caaltu mee tokko dhaggeeffadha carrammee yaada qabnu dubbannaa. Warra mucaa kanaatitti sila namni daa'imman walirraa qabu warri hin beekame warra mucaa kanaa fi haadha mucaa kanaa fi haadha intala kanaa gaafadhaa ni kaawraa hiikuu fi hiikamuu isaanii silkii nu kennaa haa gaafata ijoollee. Elukulo sini kenna. Saati isin barbaadan isin kenna lakkoofsa baalle lakkoofsa obboleessaallee lakkoofsa dhagaye fooziyaa jedhamti fooziyaa amaan jedhamti isin jechuudha ajaarsi isii maayini wannoodha manaajara baankiiti Adaamaa keessatti sii galee isa mataa isaan gaafattan mallaqa kanallee guutuu isaa keessa beeku jechuudha sii galee ammallee ammoo ani isii fuudhu isin kaa isirraa hiikuu dhabuu kiyyallee amaanii saniin gaafattan. Ka obboleettii isii tana fuudhe jechuudha fooziyaa amaan jedhamti isiinillee inni manaajara baankiiti Hamadee keessatti isinii galee gaafa takka jedhee galullee doorraatitti bu'e doo obboleettii isii tanatti meeshaa mara mallaqa mara waan qabu guutuu warraa fidee dhufe sii galee mallaqa harkatti qabadhee amaanii kanaallee silkii naa fiddi naan jedhe silkii fidee fi dhufe obboleettii isii tanaallee permuuza naa fiddi jette. Permuuza fidee fi waan isiin barbaadde godhee fidee. Mucaa waa mara naasinati. Mucaa waa mara haasa. Ante waa mara naaseen dhiisati. Koi. Abdi. Hayaat. Akkamitti nikaa ofirraa buufteti. Asuma gabaabsati. Akkamitti ofirraa buufte nikaati. Qaadii shara sirraa buuse moo isa sirraa buuse. Yaa akkasitti nu gaafadha. Haati bar muhitii irraa kaafachuu hin dandeessu beektanii kan. Muhitiin godhina hayaat. Irraa kaasana kaa muuti. Kaasuu hin dandeenyu nus kaasuu hin dandeenyu isinis kaasuu hin dandeenyu. Irraa kaasaatumaan abdi sirraa hiike moonikaa kana ofirraa hiikee bichaa tanuma naa gaafadhaa ba'alla. Reeni kaan ni gaafu bakki fi samii socho'aa jedhan abboo rasuul sallallahu alaihi wasallam. Isaan lamaan wal amanuu hin dandeenye furmaata warrarraa haadha fabbaa haadha isaa. Eenyu warri nikaa isinii hiisise abdi?